kachilaalee argaa turte. Wannummaan harka irra qabdaniif illee Eegaa bar wanni nan itti jedhe bar waan ofii akka waan inshaallah ati qofti jechuudha. Ati qofti ana banna bilbilanii namichi mootummaa wajji hojjetaa jira bara warra Dubaayiti bara maan namichi mootummaa wajji jira. Abiyyi wajji haasa'aa jirta. Nuuraddiin jechuun Abiyyi wajji qaaqaa jirta. Nuuraddiin jechuun Adaanechi wajji haasa'aa jirta. Nuuraddiin jechuun akkasii imbaasii Dubaayiti tuyyuu bakka buufatee isa maratatee isa filatee akkana jedhee gara biyyaatti isa ergeera. Dhimma wayii imbaasiin duniyaa miskiina walitti qabadhu kana godhisan jechuudha. Nuuraddiin inni abbaan Abiyyi jechuudha. Aliyyi qarbii jala osoo galeetiin jedheeti. Abiyyi Ahmediyaan bagan hojii isaa iyyuu hin deeggariniiti. Nuuraddiin hin birri miskiina walis saba sabikootti jedhee Wallaahi billaahi namni tokko kana isaan jedhullee jiru aangoo inni ambaasii keessaa qabullee jiru jechuudha. Yooma jiraatee hin jedhee bar. Nama jiraatee hin bar ni jira sun kariimaa ni jira dhiisan argee jira waan argee jiraan. Ambar gaafa inni wannoo ta'u bakka inni sibsaba taa'utti akkana kaameraatti qabanii agarsiisanii bar namichatti olii gadi hin deemtu kun olaali jedhanii bakka taa'uun agarsiisanii baran argeen jira bakka inni taa'u. Duniyaa teennaan akkasiin mul'ate ka duniyaa teenna bar duniyaa teennaan akkasiin mul'ate. Rabbi kakadde rabbi kun namtichini wallaahi akkanatti ilaali kun oolan namicha naan jedhanii akkana qabanii namu dhisan bakka inni wannoo taa'utti teessoora taa'utti jechuudha. Kanaaf an osoo kiyyaa gogumti teessu. Warra inni laali warri akkas godhullee habiibti warra inni inshaallah jechuudha duniyaa teenna as naannaa jiru. Siigalee wali qabate aftaamin isa malee hin jiru. Jamiilaan illee Jamaal illee Mahammad illee Kadiir illee wanni sii godhu tokko hin jiru. Nuuraddiin gaafa dhufe wanni inni sirreessu hin jiru ammallee beellamumaan guyyaan sirrallee akkaya. Kan isarraa qabduuf karaamaan sirrallee akka ullee qixa dhufa odoo wanni sirraa eeyyuu osoo kiyya shaaxira mataa taata shaaxira taata laala harkaan dhaabatu lukaan dhiitata. Fuudhee abbaa barbaadee dawwalee fuudhaati bakka kana poolis xaabiyaa akkana bakka kana geessaa hin jedhaan buruga nama jechuudha. Wallaahi annama meeqatu hiqaama waraqata qabdii naan jedhu jira bar. Waraqata qabdii muyyattiin tun wallaahi inni dawwalanii waraqata qabdii. Waraqata hin qabdu seera hin qabdu akkam godharree ishii bar rakkatanii bar nama seera hin qabne tokko akkami qabatee namni seera bira geessa namni inni rakkate bakka. Wallaahi billah waan ofii nu rakkannee bar. Wallaahi haati teenna takka faati. Ani halkanii guyyaa jala bu'ee geessa. Anatu waan kana hunda goosisa. Jala galeetiin. Isin bichaan waan kana jettee akka maqaa kiyyanan kennine anatu jala galee waan hundaa goosisa. Argitee waa hundaa dalaga. Isin jaarsi nama biyya sanii lammii biyya sanii jechuudha. Waa hunda natu godha. Isin maan bichaan akkam jettee na gaafatte garuu waraqata hin qabdu akkamitti amanee isima saniyyuu deemi bira dhaqisin jedhe. Silaasota waraqata qabaattee deemi bira dhaqisin jedhee hallayyaa isa buuftan jechuudha. Maallaqa keessan basamee min badabuu bimirraa fudhatta. Kana godhuudhaaf isintu akkamitti amanaan isin akkas naan jette sanuu isinitti amanuu hin dandeenye. Dhugaa wallaahi. Taani ammoo osoo kiyyaa boru ganamarraa warqataatti tana sirreeffatta. Nagaa kan keetiin jala galtee hadhaa boru osoo hin jedhin. Achi booda kan Nuuraddiin salphaadha. Qallaali waan basiita. Isin seera hin qabne ta'uu kana na rakkise malee wallaahi hin rakkattan. Waan basiita. Waan basiita. Wanni dandeettu yoo jiraate yoo karaa seeraatiin dadhabaniitiin jedhan karaa humnaatiin wanni dadhabamtu tokko hin jirtu. Inshaallah. Waa baay'ee jira namni lafarratti wanni namni dalagu waa baay'eetu jira waa baay'ee dalaguu danda'a. Mucaan waggaa tokko anaa tanarra waan baay'ee dalaguu danda'a. Mucaan waggaa takkaa. Namni namni na irratti maal na godha eebelu waan akkana qaba maal na godhaan hin jiru wanni akka sirreessattu yoo hin hojjetu. Akkasitti as faraarramna bar waan ofii jechuu inshaallah Dubaay kanatti illee mootummaan isuma biyyatti illee inshaallah mootummaan isuma siluma jechuudha bar akkasitti as faraarramna bar. Habiibti akkanatti dhuunfattee deemnaani akkanatti laalutu nama wanna jedha malee waa hunana akkana duruunfattee akka jaamaatitti deemnaan jechuudha. Wallaahi abbaa barbaadde daaraa gootee kutta. Abbaa barbaadde daaraa goota. Duruunfattee deemnaan jechuudha. Garuu maaltu nama dhoggaree anati mee usiiti warqata kana baafadhanas jedhe haati footii maan naan jette warqata harkaan gayadha.
achi boodatti yaanna waan inshallah warri ammallee biraa qabdanii warri maani keessan ishis maani isin quban qabne warqata keessan harkaan ga'edha. Warqata keessan harkaan ga'edha achiin booda waa hedduutti yaanna waan wanni itti yaannu hedduutu jira warqatuma harkaan ga'edha isin dhusaati. Karima dubbadhu maal jechuu barbaadde hanaan nyaanne maqaa namaallee serkaa balleessa. Salaam alaikum. Beta maali beta anatu iyyuu bar an maal yaada beta osoo anaati jechu bakka osoo ana taateeti bismillaahi inshaallah odoo zarii xiyyaatu taate inshaallah zarii xiyyatu lafarraa badda mana yoo tana qaata waan godhu hunda godhe wallaahi inshaallah maaliifi wanni Dubaay jirtu hundi buqqaatee hin galin ka dalagatee fi kan dalagannee fi ka qabuuf kan qabnellee mina gabbaan wallaahi Waan ofii sagaleen kiyya jira? yaani jiraa'ee. Okay, galatoomii waan siin jedhu ani Mariyaamii tanatti ani Mariyaamarraa gaafii qaba. Obboleetti dhaggeeffadhu. Mucattii tanallee yoo dubbanne waa'ee maallaqa keetii galgalaa ganama dubbataa jiru waan ofii qofa isiidha kan rabsu jiran isii amma namni isii diina godhatu jira. Si galee isii waan dhuunfaa isiitiif miti kan dubbataa jirtu waa'ee keetirraa dubbataa jirti. Eega dhugumatti ati jechu maatii qabaatte dhaqi maatii keetii dawwali maatiin kee achitti qabsiisanu. Eenyu himate eenyu sirra fuudha hundi isaaniiyyuu kijibanii keessa sittumanii akkasii miti bar akkanaa bar eeggadhu bar akkasiin jedhanii si goyyomsan eega maatii wal beekanii eega dhugumatti maatiin kiyya wal bira jiran jette deemiti maatii kee dawwaliiti wallaahi billaahi maatiin achitti qabsiisanii irraa si fuudhan. Walaa fixayyoo sii jedhan maal rakkatte ati bar haqa kee gaafataa jirta bar maallaqa isaa gaafataa hin jirtuuti. Adaanechii miti inshaallah biyyii waliin haa dalagu si galee wanti akkas jedhu hin jiru habiibti haqa kee nyaate. Ragaa itti qabdaati. Ebeluutu akkas naan jedhe ganaa akkas godha akkas ta'e waan ofii wanni siif iddu hin jiru. Waan ofii wanni siif iddu hin jiru. Biyya dawwaliitiin ragaa waliin akkana jedhini seera jira seerri seerraa si haa fuudhu jazbaa kana. Maal lama sodaata yaaki maali dubartiin teennatuuni. Bar maatiin keetillee si gaafatan akka nama tokkotti nama itti erganii maatii isaa san qabsiisanii irraa si fuudhan. Si galee wanni sodaatu kun jiru. Agasti sabboona san jala turte miti Mariyaamaati. Kaleemo Yaaki sammuu keessan banaan kanan wannoo jedhe. Wallahi jechuudha dubartii takkatu jira isin wannoodha. Ilma isiititu iyyuu waajjira wannoo keessa hojjeta maala waan akkasiitiin aan jetti natti fakkaate. Wallahi jechuudha arrabuma bichaa WhatsAppiin arrabse sagalee isaa bichaa qabdi sagalee inni onnee. Saniif ji'a jaatti murteessan. Seerri Dubaay nama kenna seera rafa godha malee seerri afaan banee akkanas eegu jira maal naffiddi jedhee ilaala akkanatti. Waan ofii biyyatti iyyuu irraa fuusisuu hin dandeetti sila uummanni keenya kun dubartiin teenya ebeluun irraa nyaate akkas ta'e no boo'icha keessa bayaa. Maatii keetti dawwalii fite akkana jedhiti himadhu ragaa itti qabdaati. Wanni namni si godhu hin jiru Mariyaam. Inshallah biyya hanaane maatii yuumiti namni akka waan goona argine bari wallaahi billaahi nama yoo xiqqaate namni meeqaa waan ofiiti himataaru kana jechuun isii takkatti malee namni waliin cinqamaaru hundisi amma hederiin agartu reefuma as taa'ee jechuun hederiin amma as keessa ture jechuudha laal madaa keenya irratti isa nuuraddiin garaa isa nyaatee jaarsummaa fuudhuuf deemaara jechuudha. Mariyaam Hawaasiin jedhu. Mariyaam Hawaasiin jedhu. Jaarsummaan deemne inni ima hafan malee jaarsummaan deemne. Mariyaam Hawaasiin jedhu anin. Mariyaam ani eeggadda sittiineen bakka namoonni luka lama qabaatan immoo kalama korani. Nasuulleen bakka jirutti bakka namoonni jiranitti dubbiseen ani isa jechuudha. Maal dandeetta? Waraqaa namoota kenne namoonni fixanii fi yoo fixuu baatan haga 30 naa kenna. Haga 30tti ishii hin fixaa waliin lollu. Ila kuno warra sitti hime itti aanaa ambaasaaddaraallee dubbise Abbabeen sibira jira dhaqii dubbisi hin qabanii dhuftee naa dubbistu jedhe. Mariyaam kana caalaa maal godhuu dandeetta? Abbabeen dhageeffadhu jamu namni kun seeran qabu Abbabee miti abbaan Abbabee Dubaay keessa osoo jira. Inni as jira warri achi jira. Abbabee miti osoo abbaan Abbabee jiraateeti seera Dubaayitiin ala waan tokko godhuu hin danda'an. Namni biyya ofii dhalate keessattuu seeraan ala jiraachuu hin danda'u. Seera Itoophiyaatiin ala jiraattaati.
Injira. Argite gatii kana ta'eefi abbabee miti abbaan abbabee osoo Dubaayin keessa jiraate seera qaanuna biyyaatiin ala jiraachuu hin danda'u namni. Muyyattiin tun seera hin qabdu waraqata takka harkaan qabdu. Hin Karaa qabdu. irratti osoo deemtu osoo poolisni qabdeetiin waraqata as fide jettee maal itti kenniti fuula ofiitti kenniti. Ummi barre. Hidhaa Wannoo buute ammoo jenneerra. gaafa mana hidhaa buute ammoo maal kiyya jedhee dhaqee baasa inni. Eessatti beeka jedhee dhaqee baasa. Saniif siin jedha kaasaniif isiin amma waraqaan qabdu bakka tokko deemuu hin dandeettu waa dubbachuu hin dandeettu. Yaa. Yoo firummaa taate isarra isin natti Abbabeetu waame, Abdallatu waame, Kabbadatu waame, bibbal nagara isa. Laali jamu wallahi billahi ila anilleen irrattiin sii kakadha. Waraqaan Nuuraddiin amma achi nuu sirreessu tokkollee Waraqanni sirraa'us yoo jiraate yeroo fudhata asirraa ji'a lama keessattuu yoo sirreesse Allah Barkunoo Nuuraddiin as jala jiraame biyyatti qabsiisuun barbaadatiillee ni qabsiisanii osoo isin seerri amma haaroon ba'e sun illee qabsiisuu hin danda'a qabsiisuu irratti miti maatiillee qabsiisuu hin danda'a garuu maaliin isi fakkaate amma isin as hin jirtu ragaa kana kenne jedheetiniin inni illee na dhagaa jiraachuu danda'a kana kennee jedhee mul'isa inni illee waraqaa san baateet kunoo kana godhee biraa dhufee jedha inni. Waan nama kennaa galuu dhabeetu jira bara osoo achi jiraate ammootu inni namni waan kana godhuu dhabe inni iyyita wayita san namatu jira. Jamu waa wayiti jira lubbuutii yaa waan ati hin beekne fayyadatti kan ta'e haasayaa jirtu. Wanni kun mootummaan ji'a afur guutuu gadhiise. Een beeka. Seensa ji'a shanaffaan hadha takka jedhutti mootummaan waan kana cufe. Cufee. Eessu ture inni ji'a afur kana guutuu yoo ka biyya ture ta'e mallaqa eessatti fuudhe ijoollee irra kana bar. Ji'a afur guutuu fixee dhumachuudhaaf gaafa guyyaan muraasni afoo haftu sholloota elektira biyyaa ብር መቀበሉንማ አምኖልኛል እኔም እኮ አልካደም አምኖልኛል አመኔ ጅረ ኩኖ አሲቲ ቀብሲሴሌ ነምኒ ሴራሌ በከጅሩሶሌ በር ji'a afur guutuu mallaqa ijoollee walitti qabe jamu maal bargoone jaamaafillee ifa galaa bar ji'a afur guutuu mallaqa kiyya walitti qabdee kiisa kaattee udusi taateeti usu ansitti booyu yoo wanni guutuu bar jara cal'isee amma inni asi galaan iyyani inni waraqaa san erga fixe osoo waan takka dalagina akkamitti ni jira ijoolleen bar maal ta'e beektaa tokkoffaani ijoolleen keenya shamarran keenya dayyuusa dayyuusa ile kun mariyamaa as keessa jirti dayyuusa ta'uu maal inni seera Dubaayiitiif nama Dubaayii hin beekti. Abbaa gadaati himanneen sun akka hin jirre. Abbaan gadaa birrii sirraasiif. Gadaatii fi kabaallii namarraa fuudhuuf baallii nama kennu tokko hin jiru kabaala walirra dha'u malee warri Dubaay keessa jiru. Manni murtii aadaa illee hin jiru. Asirra bahee tokkichi isaa meena gargaaree dubbate jira warri Dubaay. Garuu garaa keessaatiin namichi bineessa birri reeffaa nyaate birri saanduqa reeffaa nyaate birri akkasii nyaate wallahi namichi zaalima wallahi namichi akkasiiti dhiisi akkas ta'e akkana riikoordiina qabanii natti barreessan. Gaafa akkana birri akkasii nyaate gaafa akkasii birri 30 nyaate birri akkana nyaate namichi mujirima waan biraatiin akkas hin taane akkana natti haasayan. Maaliif akka Dubaayii irraa gale maal kana hunda natti haasayan taanii karaa keessaatiin barna dawwalanii hundi isaanii jechuudha. Nuuraddiin osumee akkamitti yaada namni kun mee akkamitti yaada waan kana ji'a afur guutuu jira na bar takka 2 3 4 kan fidhee bar waan ofii shan fixaarra. ji'a afur guutuu harka qabateeti gaafa jiini arfaffaan qaanuun seerri mootummaan gallakkise sun irraa dhumachuudhaaf guyyaan 10 yookaan 20 argee bar achi ilaalee argaa jira bar akka wanni kun raawwataa hin jirre danda'amaa hin jirre argee tasaakaan jiru miti maaltu sabaasa Nuuraddiiniin gara biyyaa galuutu sabaasa. Ol ka'ee xiyyaarratti tikkeetti muratee yaabbate. Birriin harka jirti, ta jirtu harka jirti, ta waa achi qabdii kenne tuun harka jirti maaltu sabaasa gara biyyaa galeetiin sabaasabu isa baasa akka inni jedhe sabsabaa jira jedhe sabaasabutu sabaasa jechuudha. Isini galee biyya keessatti ammoo maal godhaara? Miskiinnan biyyaa yaa'u jiran ammallee maqaa isaatiin sarratanyaa hedduu biyyarraa fidaa jira ammallee. Ijoollee hedduutu biyyarraa yaa'utti jira ammallee. Sarratanyaa hedduutu biyyarraa yaa'u jira. Maqaa isaatiin jechuudha. Ijoollee hedduu biyyarraa guuruu jira.
mootummaa Dubaayitiif mootummaa Kuweetiitiif wannooti walii wal ta'e ammallee miskiina hedduutu maqaa isaatii yaa'ee rakkachuu jira tanallee seernaa godhaa qaba argitanii guuruutti jira jechuudha. Kan achirraa hafe ammoo shamarran teenya warri mallaqa isa kennee isa biraa qabu dogongora 100 keessaa paarsentiin 95 dogongorri kan isaaniiti. Maaliif jennaan ibiddi abbaa irra bu'ee guba. Gonni abbaa dura seenee fi fayyette Oromoon. Rakkinni kun qabu fuuldura itti deemaa jiran kun isaan mataa isaanii irra gahuudha deemaa jira. Isaan irra dhufuu deemaa malee Nuuraddiin miti. Nuuraddiin hadha natti hin kennine ragaa takkaas fide yoo gida dhaabbatee waa akkate ni danda'a jechuudha. Yoo humnaa wayiiti karaa wannooti wayii irraa fudhatte malee ragaa takka hin qabdu kan irraa fudhachuu dandeettuun jechuudha. Ebeluun bira sitti kenne ebeluun sunuu dhaqee irra geessuuf na biratti itti kennite jedhee. Irra caalaan isaanii ala dhaabatanii itti kennan sabbata irraa hiikkatanii jechuudha. Kana waan duuba as dhufu osoo beekan osoo waan isaanitti as dhufaa jiru beekan ammas dura hiqaamaa kanaan ala taa'uun rakkinni akkamii akka qabuuf dhiibbaa akkam akka qabu osoo argan maal keessa turanii maal keessa qaxxaamuranii akka as dhufan osoo arganii ji'a 4 guutuu kushina Hamadaan keessa ol deebanii ruuzii affeelaa turan. Baabaa heloo hin xumurre mee rabbii gadhiiti naa obsi waaqaan si qabee naa obsi ana kana maan nyaadhu ana akkas hin ta'u inshaallah rabbi halaafisu diqquma xiqqoo naa obsi mee qoy mee rabbii gadhiiti naa obsi muyyatti rabbiif rasuulii gadhi naa obsi diqquma xiqqoo naa obsi mee diqquma natti furi guyyama takka guyyama lama kunoo kaampaan dhaqee bayaa jira guyyaa takka bichaa naa obsi lama bichaa naa obsi mee muyyattii qoy osoo jedhu jiini 4 guutuun dhumate osoo an haadha faaxee ta'e ji'a 2 yoo isa bira fixe hin guddadhe. Jiini lama yoo isa bira fixe na guddataan. Mallaqni kiyya ji'a tokko fixee lammaffaa yoo fixe isa biratti innatti guddatee jedha bakka. Yookaan lubbuu tiyyatu badee reeffa kiyya mallaqa kiyya saniin biyya galcha yookaan waraqata kiyya sirreessa. Lamaan kana keessaa tokko. Because maal inni akka barbaadetti bahee dubbachuu danda'a. Quumtaadhaan dhaabadhee dubbachuu danda'a kan uffadhee dubbadhuu miti jechuudha. Because maali mootummaan seera mirgaa bilisa gadhiisee jira jechuudha. Abbaan barbaade deemee kan barbaadu tikeettii muratee gara biyyaa galu shaanxaa ofirra raafatee kan hin sanii miti jedhammoo kisaaraa mootummaa kaasiin dura irra jiru san kanfalee waraqata ofii fudhatee abbaa waraqata abbaa waan seeraan ala biyya san keessa jiraachuudha. Hayyamni mootummaan gallakkisee jiru kana ji'a 4 guutuu jechuudha. Namni guyyaa 100 meeqa taa'ee eegaa dhaqee gaafa wanni kun irraa dhumateetiin takka jedhee doolcheen jechuudha. Akkaawuntii isaanii irratti takka jettee irra bu'uu geette asirraa dubbataarte shamarran keenya. Gaafa duraa eenyutti matan Abdalla. Abdallallee maal abboon Rabbiin maal taate rabbi hedhiite akkana simatti mucayyoo wayii akkana jettee mee obboleessa kee rabbi hedhi naa obsi akkana ta'e naa obsi bilookisaniin bahee naa obsi mee irraa dawayiiti asiin bu'ee hoolaa wayiiti tasichabe. Okay shimee bakka sirreessi rabbi halaafisu okay chaw bakka agar deeman. Ratte Muhammadi himatti abbo maan Nuraddiin akkana wayitti wayii simatti abbo mee naa obsi rabbi hedhi naa obsi guyyaa takka naa eegi rabbumaaf rasuulii hedhi qoy akka haqana maan nyaanne hin beektu mee qoy abbo. Osoo akkas ta'an hadha geette. Osoo akkas ta'an ji'a 4 guutuu irree isa ofii kanarra ciisaa turte harka tokkicha kanarra jechuudha. Hadha gadi baate. Adda ammoo horee hundinuu warri yoo san itti himataa turte karaarraa jalaa goreera. Kophaa ofii deemu jirti. Gadi baatee dhaabbachuudhaafi karaa gubbaa dhaabbachuu hin dandeettu. Wallaahi billaahi kun waan ofiila sultaan jedhanii namichi tokko jechuu soddaa isaati. Gaafa tashiiraa san na bilbilee bira taa'ee mucaa dharaan sababde naan jedhe. Gaafa Naasir sa'a tokkotti haasa'e siin jedhu san dharaan sababde jedhe naan rabse. Gaafa kaan namichi ati dharaan sababde jettee isarra natti kaate hadha hoo jedheen. Hadha ishii gaafa inni akkana Nasritti dawwalee argitee Nasritti dawwalee amma barsiinsan siin jechuu edaanillee bar Nasriin zariidha isiidhaan fira waan kanan beekame itti Nasir zariitii jettee himattee miti ilaal itti barreesse ilaal argitee waan inni naan jedhe ilaal ani argitee ilaal itti barreesse ilaal kun Nasriidha argaa jirtan itti barreesse assalaamu alaikum jedhanii lamatti dawwali narra cufate deebisee itti barreesse argitee maalii jedhee na gaafate dhimma wayitiif si barbaada please Nasriin jedheen akka xumureen si dawwalanaan jedhe waajjira laala wanna wayiirra jira akka walgahii wayiirra jira akka xumureen si dawwalanaan jedhe Nasriin edatti bulee deebisee naan dawwalle. Maal akka deemamaa jiru ammoo na jala seenee bayaana jala seenee. Jettu tana kijiba kee dhoqqee jettu dhoqqeen si caaleen jiru bada'a.
Ani ammoo mana keetiin abaatu kan warra Dubaay hunda jechuudha walitti qabee raggaxummaa nu raggatti jedhanii waan akkana kana keessatti argaa jiraa fi warra Dubaay hunda walitti qabee raggatee jechuudha. Because warri gaafa duraa muyyatti san irraa deemanii jaarsummaa kadhataa fi turan muyyattiin tun imimmaan gadi rurattee boottee itti himataa turte hundi hadhaarra keessaa fudhate. Argitanii? Habibti yoo dhiigaa miti obboleettii isaa turuu ta'e ammallee keessaa fudhachuu mirga qaban. Warra waliin tasnaannaan warra waliin dhugan. Ammallee bakka kanatti isimiti yoo maatiin isiin zariidhaa mi lubbu marii isiin zariidhaa mi wallahi jamu zariidhaa ban jarri saniif jedha jarri lamaan zariidha zari badu isiin karaa biraatiin anaan zari naasiriin zari amma naasirii wannoo jedhan sibira jira silaa inni sirreessuuf iyyuu hin danda'a jedhanii bari ijoollee gaafadhee kalee innu sirreessuuf hin danda'a. Nasiriin silkiin kaasu nama jedhaan ijoollee meeqatu natti himata nasiriin silkiin kaasu nama jedhaan nama sanuu nama beeku tokko takka malee silkiin kaasu. Laali jamu gaafa duraanii jechu gaafuma duraanii namicha kana jechu namicha hasbaan kun na nyaatu ture sii galee. Tokkoffaa isatti bilbilachaan ture. Isatti barreessaan ture teekistii kiyya laalee naa deebisuu dhabuu fi silkiin irraa kaasuu dhabuuti isan nafe bara an namicha kana jalqabu marra shakkuun kiyya nafne bar kiyyaa waliin akkana dhaabadhe jechuudha. Bakka nama amanu dhabe jedhee.